humna rabbii gaditti onnee fi irree isaanii shaahidummaa isaanii malee kan hin qabne Birgeedii mujaahidoota Al-Aqsaa fi Al-Quddus jeniin Birgeed loltoota Israa'elii walakkeessatti qondaaltotaaf ajajaa waraana jiishota isa tokkocha jiish sabni jedhamu Israa'el keessatti qabu Al-Aqsaan dhidhimsee konkolaataan waazii yookiin jiippiin qondaaltota dirree waraanaa qondaaltota sadarkaa cifra yookiin baatiloom jedhamu afurii fi loltoonni Biraasariyaal Quds keessatti walumaa galatti loltoonni kudha lama wareegamuudha. Al-Arabiyaaf Aljazeera Hindustaan Times fi akkasumas miidiyaa Israa'elii wabeeffanne viidiyoon deeggaramnee isinii dhiyeessina. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam bultan kun dilbata 24 oolmawwan dilaa addunyaa kanneen sanbata xiqqaa 23 taateewwan baha giddu galeessaa Gaazaa, Libaanos akkasumas Sooriyaa, Iraaq, Iraan hanga Yemen irraa kaasee Awurooppaan shororkaa gurguddaa bineensa gurraacha Vladimir Putin gadi luqqifachuu fi Zeleniskiif John Biden garamiin Tomahawk Storm Shadow akkasumas Iskaandar Missile fi IMBC'n wal bira dhaabbataniitiin jiru dakkawwa salaamaa wal godhuuf deemti. Jaarsi umrii sooramaatiin addunyaa balbala niikleeritti danqareetiin biraa deemuu hedan waca gurguddoodha. رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قرار الجنائية الدولية بأنه أمر شائن وقال إنه مهما تكن الأدلة التي تقدم كانت لصحبة الأسيرة القتيلة بفعل القصف الإسرائيلي شمال قطاع غزة. أضاف في كلمة تشهد مدينة الخيام في القطاع الشرقي جنوبي لبنان اشتباكات ضارية بين الجيش الأخبار العاجلة وتصريحات لأبي عبيدة الناطق باسم القسام بعد عودة الاتصال منقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحلم فلسطين مترتي روتشم دروفيا كسمس غرجمن بولچين سبن جمن نتنو لميون سيفيلي كل دائما دبرتوتا دبنتا سدنت موتانا حمتنا كدابني فيا فلسطين متكن حماسين درفمو جلوتكما فرتمي افرو غونا الدنيا كان كم سيسفي اسرائيل كجل فما هيروتا منمورتي دلا الدنيا دا امريكا بدت ددا جرتغم تا اوروبا يرو والقچول سيسا دروف امريكا dutti laalchonni qoqqoodii seneetaroota dabalatee jirutti Birgeedii mujaahidoota Al-Aqsaan tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhachuun humna ajajaa Birgeedii Goolaaniitiif akkasumas Shaaloomii kan jiishota qondaalli ajajaa Birgeedara keessatti argamuu fi noonni kanneen baatiloom yookiin cibraa keessatti argaman loltoonni sagal Gaazaa keessatti dhidhimuu fi galgala kana ammoo Israa'el Qudsirraa oduun loltoota sadii walumaa galatti 12 dhabuu fi buldoozarii fi akkasumas jiippiiwwan kanneen konkolaataa humnoota waraanaaf qondaaltotaaf qajeelfama dirree waraanaas dhidhiman jedham. Gama biraatiinis bollaan Birgeediin Reedwaan Foors Goolaanii Kiyaam magaalaa xiqqoo kibba Dayaatti argamtu irratti humnoota kanneen hordoffii faana taankii taasifachuun hojiiwwan opereeshinii tulluuf malkaatti gorra jechuun daangaa Libaanos ce'uuf deeman 16 dhidhimseetiin walakkeessa Tel Aviv shororkaawwan hiriiraa fi jeequmsa gurguddaa kumootaatiin guutamuudha kan Times of India akkasumas Hindustaan Al-Arabiyaa fi Aljazeera miidiyaaleen wal harkaa fuudhanii gabaasan dheengadda ture Aamus OST'tiin Hizbollaa fi Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota muraasa waliigaluu jedhame karaa muummee ministeera Naajib Mikaati kan Libaanosiin ibsamus Haleellaan kaleessa isiin fudhatte gocha garjabina kanneen sibiilotaaf daa'imman dubartoota gamoo keessatti argaman burkuteesseetiin bineensi gara jabeessi naazii Israa'eelota Benjamin Netanahuun karaa ICJ yookiin mana murtii idil addunyaa kan mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamuun waamichi taasifamus
qarramat jedhani Birgeediin Golanii kan Benjamin Netanyahu fi qajeelchi muummee ministeera masara mootummaarraa ajaju dhidhimuu qofattiin dhaabbanne walakkeessa Raafaa irratti fiilmiin tiraajiriidha waraanni Abuu Ubeydaaf mujaahidoota taasise addunyaa afaan qabachiise Filisxeemonni dhumani sababni isaas madrasaa yookiin mana qaraatii fi barnootaa irratti daa'imman 5 dubartoota qaraa jiraniif sheekota dabalatee duguugde odeeffannoo sobaaf dogongora hanga guramtoota nama argee fi $5 miliyoona 5 kennina bibbi yookiin bimbiin jedhanitti dubbittiin hijaaba rabbirraa taate Hamas inumaa tarkaanfiin isaan torbaan kana fudhatan waraana jalqabaa eegaltii Gaazaa fakkaata jedha kana kan jedhe Newsweek kabajamtoota hordoftoota keenya haleellawwan Islamic Resistance kan dame Iraaqiidha haloo bahannaa mooraa Ameerikaa irratti fudhataniin miidhaan guddaan dhaqqabee jira jedhanii Newsweek Axiosif RT Raashiyaa mujaahidoonni akkasumas ansaaronni hiriira guddaa kan bahanii fi gama biraatiin Yordaanos yookiin Ordoon keessatti sirrii balaaleffannaa Ameerikaan sanyii duguggaa Israa'eliif mirga kennite heerri idil addunyaan kabajamu jedhu kutaawwan idil addunyaa ammas Yemen dabalateetiin gaggeeffamaa yeroo jirutti hawtiin Yemenoota misaayila beekama Kinzaayil jedhamu supersoonikii Raashiyaanota argateetiin garam jedhee doonii Ameerikaa guruun dhagahame Ameerikaan Raashiyaa fi Chaayinaatti quba qabde maaltu jira Bengooriyaa irratti haleellaan inni fudhate saayiran alarmii fi akkasumas Iron Doomin isaanii washab lahab taani Israa'el waliigalatti haleellawwan gurguddaa jeettiiwwaniin dabaaleen walakkeessa Beeruutittis fudhachaa jirti lammiileen Itiyoophiyaa kaleessaa fi har'a 3 lubbuun dabruu akka hin oolle odeeffannaa argannee jirra galaalcha balballoomii keenya borii keessatti suuraaf viidiyoo sanii kan qabannee dhiyaannu yoo carroomne taate jechuu barbaada kabajamtoota hordoftoota keenya waraanni guddaan addunyaa sadaffaadhaa walitti luqqifannaa Tomahawk akkasumas Storm Shadow fi Kamikaze yookiin Iskaandar Missile fi IMC jedhamu beekamu misaayila haarawaa Kinzaayil Hypersonic Kevin kan rukutte Raashiyaan amma immoo erga Ameerikaan meeshaan keenya guddichi Tomahawk fayyadamuu qabdi jedhe jaarsi soorama baheef akkasumas balbala addunyaa qiyama niikilariitti gadi dhiisee deemuu qaba jedhan Zeleniskiin kalee dhaadatan washab lahabtan ajajaan waraanaa waliigalaa kan Yukureenis raayyaan ittisaa ibsa baaseen Maariyaa Zaakarova dubbiimtuu ministeera Dameeyala Raashiyaaf ajajaan waraanaa kan qondaala dirree waraanaa Raashiyaanotas eeyyamamee jira mallattoon qubeella diimaa kaa'ameeti jira galoo galaanarraa kaasee Ameerikaan gara tokko qarqaban sochootu buufanni dhaabbilee waraana Ameerikaa kutaawwan baa gidduu galeessaaf Awurooppaa keessatti ni dhidhimu na amanaa jechuun dhagahame biyyi Ayatullaahii Alkaamii Rippaabilikiin Islaamaa Iraan guyyaa boriidha jedha Axios haleellaa fi yaaliiwwan gurguddaa niikileriidha kan taasiftu ta'uudha maddeen irnaaf korrespoondant Iraan International Press TV wabeeffatan taas miidiyaan Raashiyaa gabaase Abbaas Argaachi ministeerii damee alaadha haloon harka deebii marsaa sadaffaa birmadummaa Iraan cabse qophiin xumurame jechuun Benjamin Netanyahu mataarraan dhangalaasan ICJ irratti qeeqa inni abbaa alangaa Kariim Kaaniif akkasumas Joosef Boonan barreessaa gamtaa Awurooppaa irratti taasise dabalata yakka jechuun har'a ibsa kan baasan Kariim Kaan abbaan alangaa waliigala Ameerikaan dabarsitee akka kennitu gaafatanii jiru John Biden abadan jedhan Kanada Australia akkasumas UK fi Tarka dabalatee biyyoonni hedduun 124 ta'anii ICJ'dhaaf dabarfamanii heera idil addunyaatti waan taateef akka kennamu jechuu jidduutti jira addunyaan keenya garam deemti baadiyyaa kaabaa kibba teessanii kan caayaniif teekinooloojii hordofaa jirtan maddeewwan balballoomii miidiyaalee idil addunyaa Al Arabiyaa Aljazeera Hindustan Times of India Newsweek correspondent Irna International akkasumas kanneen India waanii fi Sputnik irraa qabanne galaalcha madde balballoomitti dhiyaadha kanneen harawaataatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama like gochuun ammoo dursaa isiniin jenna odeeffannoo wayitawaa argadhaa hiriyoota jaalataniif sagalee mujaahidoota isinii rabbiitiin share gochuun dagatina komentii keessatti caaya news technology jechuudhaan
يا راسين جنة مرة أخرى مسؤولية سلطة الاحتلال وما في صدارة فيها لبن خبز ولا جعانين مادة واحدة ما عندي ولا رز ولا أي حاجة رز لا. شعبنا يواصل عملياته في البحار ومنع الملاح. نتنياهو وزير الأمن السابق يوآف غالان ويشعر بقلق بالغ ازاء الدفاعي. تابعناها قبل قليل من زاوية أخرى ما داخل بلدات تسعى للتوغل فيها. في لبنان ولكن من الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الغارات استهدفت مباني سكنية التابعة للجيش الإسرائيلي الواقع بين الكتائب إن مقاتليها رصدوا هبوط مروحيات إسرائيلية للإجلاء غزة والتسريع في ضم الضفة الغربية، وبالتالي كيف تتابع الوضع في قطاع غزة في ظل هذه القرارات. ذلك تشهد مدينة الخيام في القطاع الشرقي جنوبي لبنان اشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي المتوغل وعناصر حزب الله. وأعلن حزب الله في 8 بيانات منفصلة استهداف التظاهر هنا وسط العاصمة لرفض الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. عامها الثاني ويتعهد منظموها والمشاركون فيها باستمرارها حتى وقف العدوان على غزة ولبنان بشكل كامل. uume heera uumama beektu kamuu biratti shimbira takka jeesuun ulfaataa akka ta'e amantiin kamuu yeroo barsiisaa jiruu fi hawaasni addunyaa dhalli namaa kamiyyuu kan galaana akkasumas hawaa fi gidduu walakkeessa birqaba dachiirra jiraatu dhala namaa irratti miidhaa miti bineensa irrattis akkasumas hubaatee akka geessine kitaabonni amantiiwwan adda addaa yeroo gorsanitti kan Israa'el kun barana adda ta'e Benjamin Netanyahuun hoggana diktaatoraa fi naazii ofirratti filuun gaaffiiwwan gurguddoon Israa'elotas deebi'uu miti Israa'elonni duuchaan hidhama jiraachuu indipendantarra saaxilee jira. Haleellawwan keessattuu waggaa tokkoof jaafur guutuu qulqullootaaf daa'imman wabeeffataniif akkasumas eenyu keessa jiraaf namummaan giddu gala hin qabneef mirgi namummaa kan heera idil addunyaaf waliigaltee mootummoota chaartara irratti mallatteessite gurraan isiniin dhaga'u anummaan haa jiraadhu jechuu fi bulchiinsi sodaa fi dabeessa qabu waan sodaatu hunda balleessuun beekama jedhamuu fi si'a afurii ol Israa'eelota bulchummaan karaaressuun addunyaa kana Ameerikaan walitti buusaa kan tureef biyya dimokiraasiin beekamtu olaantummaa diktaatarummaa ji'ooshataatiin kan guutamte United States of Amerikaan haleellaa Gaazaa irratti taasifamaa jiru kana callisuu filatte jedha. Akka har'iti Raashiyaa akkasumas Associated Press gabaasanitti mirgi namoomaa keessattuu adeemsa raayyaa ittisa yookiin IDF jedhamu kan Israa'eliitiin dubartoonni gudeedamuu namummaan xiqqeeffamuuf torchar ta'uun manneen hidhaawwan iddoo mootummaan hin beeknee fi kanneen akka Israa'el Kaati Tamir Benjagir jedhamanii fi hedduuwwan isaanii Itamir Bezalil jedhaman ministeeronni kanneen fittummaa qabaniif jibba Filisxeemotaa qabanii fi dachii impaayera Israa'elota giddu galeessaa keessatti ijaarra jechuun masgidul Alaqsaatti akka isaan hin salaanne xiqqeessaa jiraniif alaa dhuftoonni kadhattoonni sirna sadaqaa warra impaayera Roomaa irraa hafan erga Jarmaniif Raashiyaan baraaramaniiti bara 1849 akkasumas 1947 irraa kaaseeti hiraar guddaa Filisxeemota waggaa 75 irratti jiraachuu ragaaleen seenaa odeessan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii simbooliif maqaa dhumaaf kan ta'e aangoo murteessummaa sagaleedhaan koffisu United States of America fi biyyoota akka har'a
qoqqobbiiwwan gurguddoon 700 ol irra taa'e kanneen akka Chaayinaa fi Raashiyaatiin murteeffamus barbaadde qoccolaa kan jirtu Israa'elii fi akkasumas hubannoo Ameerikaanota hedduun hin qaban addunyaa kanarratti abbootii qabeenyaa ta'uun irreen keenya qofti haa jiraatu kan jedhan Trump John Biden dabalate warra Israa'elotaa ta'u meeqa keessantu beeka jabaliyaa irratti haleellaa isin gocha suukaneessa ijoollee daa'imman isaanii giddu galeessa umrii 8 ta'anii yeroo sheekonni qaraasisan Hamas to'as jira jechuun haleellaan isaan fudhatanii har'a ifatti saaxilame jedha. Human Rights Watch, Amnesty International dabalate dhaabbileen mirgoota namoomaa gochi duguuggaa fi akkasumas burkuteessuu gamoo namni keessa hin jirree fi deeggarsa namoomaa gurguddaa hedduu Israa'elota saamsisuu kaan ammoo bobaa itti naquu fi gubuun ala Israa'elota ta'uun namummaa keessaa daangaa bahuu isaanii agarsiisa. Israa'el haleellaa Hamas onkoloolessa 7 bara 2023 fudhateen 1250 akkasumas kanneen 250 ta'an ugguramtoota harka Hamas jiranii fi hedduu waliigaltee marsaa jalqabaa taasifamus dubbiin iccitii keessoo baha gidduu galeessa erga Antooni Bilinkan naannichatti deddeebi'u bu'ee galanii fi imaammanni deeggarsi United States Israa'el irraa cituu hin qabu jedhu wal qabsiise boombii Ameerikaa irraa sadaqaa kadhatteef warra isaanirraa kenname irratti roobsu irratti argamti. Ilmi namaa namoomaa fi uumama gidduutti heera uumama gidduutti waan jedhamu akka hin qabnetu jira. Kanneen hin beekne ammoo meeqa kamtu akka amantii isaan daa'effatan fakkeessuun irraa morma. Inni guddaan waa'ee amantii mormuu osoo hin ta'in namummaatu dursa kabajamtoota hordoftoota keenya. Walakkeessa Gaazaatti har'a haleellaa Birgeediin Alaksaaf Alqudduusa akkasumas jeeniin fudhataniin loltoonni Israa'elidha. Hanga waaree boodaaf odeeffannoo qabnutti sanbata xiqqaa kaleessa galgala loltoota 9 ture. Maddeen waan Indian News akkasumas Associated Press fi Axios News baasaniin kutaa Ramalaa fi akkasumas Sariyal Qusitti loltoonni taankii buldoozariidhaan aspaaltii diguuf deeman 3 ajjeefamu walumaa galatti loltoota 12. Jiishota akkuma suuraa irratti isin agarsiise Alrabiyaan dhiyeessetti hoogganaa waliigala cimaa Birgeedara jedhamee fi Israa'el akka jaatti ilaaltu dhabde. Waazii yookiin ammoo jiippii konkolaataa dirree lolaa kan bobbaa humna baatiloom yookiin cibraaleedha sochii Gaazaa keessatti to'atu bakka Benjamin Netanyahuun daawwatan ture. Al-Aqsaan akka Al-Arabiyaan dhageettan Abu Ubeydaan asraa muraatiin gocha isaan godhan harkaaf harkatti deebifne jechuun ragaa bahanii. Yeroo kanatti Libaanos irraa gaddi guddaan Benjamin Netanyahuu fi Helzaleevi akkasumas Israa'el kaat Yoab Gaalant faatti dhufe. Magaalaa xiqqoo kibba dayyaa Libaanositti argamtu kan Kiyaam jedhamtu irratti loltoota Birgeedii Goolan yookiin Special Force masaraa mootummaa ta'anii osoo isaan taankii hordofsiisaniitiin moggaa yaa'uun holqoota sakatta'iinsaaf deeman Hizbollaan bakakkaa itti buuse. Loltoonni 16 battalatti dhumuu fi Israa'el wajjira muummee ministeeraaf akkasumas kan seekuritii fi raayyaa ittisarraa alaabaa gadi buusuun dhagahame. Loltoonni kunniin loltoota masaraa mootummaa muummee ministeeraa fi ministeera ittisaatiin qofa ajajaman ta'uun ammoo wal gaafachiisaa ta'eeti jiran. Tarkaanfiiwwan kanaaf deebiin keenya yoomilleen ulfaata jechuun osoo dippiloomaasii waliigaltee yookiin negooshiishinii jedhamu kanneen Libaanosii fi akkasumas sodaa guddaa Hizbollaa irraa qabduun keessoodhaan kadhachaa jirtu Israa'el haleellaa kana fudhachuun gonkumaa Hizbollaan balbala nageenyaa cufadhe jechuudha beeksin. لمتابعة هذه الصور التي وصلتنا منذ قليل لمستشفى رامبام في حيفا والذي تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه هذا مراسل التلفزيون العربي بإطلاق مسيرة إسرائيلية قنابل في محيط مدرسة عون الحرفاني بمنطقة الرباط في مشهد. قال المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان إن المحكمة تعول على الدول الأعضاء في تنفيذ ما ورد في مذكرات الاعتقال. seenawwan dhufiinsa Juwiishota yeroo dheeraa keessatti gocha amma anarratti gootaniif akkasumas qondaala raayyaa ittisa duraan irratti gootan kun gocha qiyaasa kanaan dura ministeera damee alatti seenawwan jalqabaa irratti
semetik yookiin hibba jiishota qabdan ta'uudha beeka. Israa'el mirga ofirraa qolachuu mirga ofii lammiilee isii ittisuudha qabdi. Kun ta'e jettaniitiin kaayyoof jibba achi keessatti maadheeffatanii fi humnoonni Israa'elotaa fi jiishota jibbanii fi akka isaan biyya hin taane akka isaan nagayaan hin jiraanne godhan. Kun ammoo qixa sirriidha hin qabu. الملك الحوثي مواصلة العمليات التي تستهدف السفن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. منع الملاحة الصهيونية من البحر الأحمر وباب بوتين في خطاب مفاجئ من أن النزاع في أوكرانيا اكتسب عناصر ذات طابع عالمي بعد استخدام أسلحة غربية. أنفسنا مخولين باستخدام أسلحتنا ضد المنشآت العسكرية لتلك البلدان التي تسمح باستخدام أسلحتها. Right now as tensions continue to escalate, U.S. officials say Russia has launched a missile into Ukraine designed to cure on international court of justice. Valamit ebben az ügyben, azt úgy kell venni, ahogy mondják. Tehát én azt hiszem, hogy a következő 2 hónapban nekünk európaiaknak Ukraine to fire American-made weapons deeper inside Russia, which is something that Ukrainian is second time. Gocha suukaneessa bulchiinsi Benjamin Netanyahu fi murni isaanii taasisee wal qabsise qondaaltota akka Mohammad Daa'ii fi Ismaa'il Haniyeef Iyaayaasiin waan rabbi isaanii araaramuti Yoaab Galantii fi Benjamin Netanyahu wajjin ICJ'n murtiiwwan himata keessattuu mirga namoomaatii fi burkutaa'uu Gaazaa Afrikaa kibbaatiin eegalameen biyyoonni hedduun itti dabalamanii manni murtii idilaa addunyaa karaa baalangaatiin yeroo lammaffaaf xalayaatti baase. Inni ammaa kun garuu ni ulfaatedhame. jiraachuu dhabu heera idil addunyaa kan chaartara mootummoota gamtoomanii ICJ fi waliigaltee biyyoota ilaallata jedhanii manni murtii idil addunyaa akka seera waliigaltee chaartara mootummootaatti biyyi tokko heeraaf akkasumas fayyadamummaa heerota mootummootaa keessa ugguruu akka danda'us himamaati jira. Ameerikaan qarramati isin eenyu kan manni murtiin hoogganu haa ta'uti mana murtii kana hundeessuu irratti Ameerikaan miseensa kan taanetti himama. Biyyoon 124 Australia, Canada, akkasumas Turkey, France, Ingiliz dabalateetiin hundi isaaniitu sagalee guutuun murteessuun dhagahame. Bibbiin ammoo Israa'el ofirraa qolachuuf mirga ofirraa ittisuu irratti jirti malee duguuggaan isiin raawwattee hin jirtu jechuun guyyaa adii bakakkaa kijibaa gadi naqutti jira. Ministeera raayyaa ittisaa nama jibba Filisxeemotaa fi Filisxeemonni dhabamuu qaban biyyi keessan asii miti deemaatii Joordaan yookiin biyya biraatti galaa jechuun yeroo hedduu Taamir Benjagir nama jedhamu fi har'a masgidul Alaqsa wajjin haasa'aa tureef dhaadachaa ture kan addunyaa irrattu riikardii qabu wajjin aangoo tolbaasuun ammoo inumaahu guramtoota miti carraa Filisxeemonni nyaatatti argachuudha kan hedduu nama suukaneessu ta'u viidiyoowwan isin agarsiifne hedduurraa ni hubattan. Buufata konokotti kan argamanii humnoonni Islamic Resistance damee Hezbollah Haleellaa guddaa buufata waraana Ameerikaa naannichatti argamu irratti fudhatan kan jedhu Independent Axios fi Arretiin gadi baasanii jiru. Cruise misaayiliin mooraa Ameerikaa tasatti itti roobe jechuun dhagahamee jira. Miidhaa isaa jala buunee hordofna. Ansaaronni Yemanii Abdul Malik Alawutiin hangesin nageenya uummata Gaazaa akkasumas Filisxeemotaaf lammiilee Libaanosii fi shira gurguddoo isin keessattuu Hudaydaaf Yemen irratti dalagaa jirtan hamma dhaabdanitti galoo galaana isin fayyadamtan hanga lubbuun jirrutti sagalee Filisxeemotaa taana jechuun gochoota gurguddoo fi heera idil addunyaatiin dhoogaman biyyuutuu jedhaman boombiiwwan gurguddoo isaanii kibba dhiyaa Yemen irratti roobsanii fi akkasumas dhokataniitiin fosfarasiin Israa'el Libaanos irratti kaleessa fayyadamte kun gocha Ameerikaati jechuun balaaleffatanii hawtiin har'as haleellaa gurguddaa raawwachuu bira darbee doonii Ameerikaa uggure jedha Times of Indian jala buunee hordofna. Waraanni guddaan beekaman haloo deebiin kololeessa 26 Israa'el kan haleellaa gurguddaa buufata militarii Iraan irratti raawwatteef bulchiinsi Ayatullah Ali Al-Khamenei erga waa hundayyuu taasisanii booda qophiiwwan keessattuu Hypersonic Raashiyaatti aanaa jedhamee tibba kana tolchite raadaariiwwan gurguddaan kamiyyuu humna qilleensaatiin ittisuu akka hin dandeenye Ameerikaan mataan isii akka beektu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qorataan damee humna qilleensaaf saayinsii teekinooloojii humna farra misaa'ilotaadha dubbatee jira. Ameerikaan dhiphatte dippiloomaasii gurguddaatu ergame
garuu Iraan washab lahaab jetteen birmadummaa heerota mootummoota gamtoomanii keewwata 51 dangaa yeroo meeqatti dhuftee siin cabsite kanaaf gatii guddaa kafalti akka qophooftu jechuu kaleessa dubbii himaan ministeera damee alaa Ismaa'il Baqaay yoo dubbatan har'a Abbaas Argaachii ifa baasan tahareen jeettiiwwan jeeteensi chaayinaa F-35 yookiin J-10-35 jedhamanii fi TU-95 fi TU-160 jedhaman kanneen dhukaa fi furguga hypersonikiidha hedduu galchuu fi laayisansii yookiin eeyyama oomishtummaa Su-30 fi Su-35 jedhaman Raashiyaan wal geeddaruun argachuunis sababa qoqqobbiif akkasumas bu'aawwan wal keessoo waggoota 20 fufiinsa qabu militariin waliigaluu fi marsaa lammaffaaf guyyaa borii shaakala dhukaa atomii bombii niklerii ni taasifti jechuun Independent Axios gabaasee jira. Illa gurguddaa Storm Shadow fi Tomahawkin Moskoon haleelamuu qabdi jechuun jaarsi sooromee balbala addunyaa guutuu fi Awurooppaa balbala qiyaamaatti danqaree biraa deeme John Biden erga koronaan sooramaan gorra cinaa maqanii asitti Zeleniskii akka ilmatti kan laalaa turaniif Raashiyaa kan abaaraa turan yookaanis yoo deemanis Vladimir Putin jechuun mudannoo tibba darbee ture ta'uu ni yaadattu. Haleellaan kaleessa Raashiyaan fudhatte Kharkiv irratti haleellaa gurguddaa dhaabbataa fi intelijeensii guddaa haleelte akkasumas biqiltuuwwan annisa humna magariisaa yookiin kanneen maadhee niklerii haleelamuu akkana olleetu himama. Kanaan wal qabsiisee haloodeeffadhaa jechuun Ukraine isaarra haleellaa fudhachuu wal qabsiisee rarri diimaan darbee jira mallattoo diimaa Tomahawk kan Kremlin murteessu jechuun ajajaan walii galaa shi'aadhaa fi akkasumas qajeelfama gurguddaa fudhachuu wal qabsiisee loltoonni Ameerikaa maadhee isaan jiran hundatti akka haleelaman Mariyaa Zakharova dubartiin cimtuun Raashiyaa ministeera hajaalatti dubbimtuu taate beeksifteetti jirti. Ministeera raayyaa ittisa waliigalaa Yukreenii kan taane Rushkee Roonfiidha nuti yoomillee dubattiin deebinu jechuun dheengaddaadhaatanis har'a achi buuteen washablaaf ta'e. Sargee Karakooyeef akka jedhanitti ajajaan qondaala waraana Raashiyaa tarkaanfiin Ameerikaa irratti fudhatamu dhidhima guddoon akka isii ga'uu fi gara tokko socho'uu akka hin dandeenye gochaan agarsiifnedhanii jiranii guyyaa gaarii. ضر الجيش الإيراني واشنطن وإسرائيل من التهديد باستخدام القوة ولفت إلى أن استخدام عبارة his former defense minister in a not causing much damage outside the city of Dnipro. Putin called it a test. It was also clearly a warning, a signal to President Biden, because it came just after President Biden authorized Ukraine to fire American-made weapons deeper inside Russia. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن منظومة صواريخ أورشنيك تعد إحدى الضمانات الموثوقة لوحدة الأراضي الروسية، وصاروخ أورشنيك الجديد أطلقته موسكو للمرة الأولى.